Mana akka qabu dubbata. Dhiyeenya kanas konkolaataa dhimma adda addaaf oola jedhee yaadu hojjechuu isaa himee yeroo waggaa tokko gad ta'utti oomisha isaa jalqabnee gabaaf dhiyeessina jedha. Gabaasaan keenya Galmoo Daawit dhiyeenya kana dubbisee wixata dabre dhiyeessinee turre. Dhiyeenya kana ture dargaggoo Shihaab Suleemaan konkolaataa dhimma adda addaaf ooltu hojjetee sabatti kan beeksise. Akka Shihaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya ka daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi. Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduu meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhaas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma dammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee kan sarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjenneef illee tiranspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiranspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjennedha. Inni lammaffaa immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarvisii tiranspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarvisii tiranspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoo inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo hard currency yookaan doolaaraa jennu. Akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Yoo konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaaraa waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Kompoonantiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadamee achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Kan keetuma jechuudha. Diizaayinii isaa akkamitti jette? Diizaayinii isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara diizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedhe jechuudha. Konkolaataa argamu margaa qabu kana. Konkolaataa warra kaan irraa maal adda isa godha? Tokkoffaa maqaan isaa todhuma biraandiidha. Inni lammaffaan diizaayinii isaati. Inni sadaffaan sarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba si'isuuf sarvisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiranspoortiidhaafis ni ta'a, bashannanaadhaafis ni ta'a, turizimiidhaafis ni ta'a. Kanneen sadiin walii kan qabatedha diizaayiniin isaa. Tole, diizaayinii isaa qopheessuuf akkamitti fudhate? Diizaayinii isaa waggaa dheeraadhaatti fudhate. Hangana dheetti tilmaamuu illee hin danda'u. Tole, baasiin isaa hoo danda'u? Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan maanufaakcharingii ikwiipmentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo 600,000 fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shoortiidha. Konkolaataa kana karaa fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaadnuuf namoonni pronaawnseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaafi. Hiikni isaa Taayitan jechuun ji'a caraqaa kan Saatarniidhaati. Shihaab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata. Konkolaataan kun jalqaba saampeeliidhaan diizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isaa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injiinii isaa, humna isaa kanneen riil poodaaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa biraarraa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaan ammoo injinii ofii diizaayin goone biyya alaatiin maanufaakchar goonee san finne biraandii kennan kan fayyadamu ta'a. Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baasee as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha. Konkolaataa kana kan daddafnee annaawunsi goones osoo maasitti hin seenin maas production sun godhin moodeelii kan annaawunsi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaaf. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallatetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jiran yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahardaarii yeroo hedduu magaalaa bashannanaati. Namoonni naannoo adda addaa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawunsi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatitti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nu furuu danda'a
jedhanii abdiitti qabatanii jiran anis kanaaf baay'een gammadee akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeennatti baay'eedhaan karaa mass production seennee gurguruun jalqabna jechuudha. Waggaa tokko gaditti. Konkolaataa kana qofaa miti. Shihaab gosa 5tti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata. Kaatagoorii 5 qaba. Inni sun tokkoffaan ka elektirooniksiidha. Ka elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee ta elektirooniksiidhaan itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka diroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomotiiviidha makiinaa ammoo hojjedhe kana. Kalaqoota qabu kunneen keessaa 2 kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata. Amma dhaabbata soft technologies jedhamu ni qabna 2020 dhaabne soofteerota dhaabbatoota gurguraa nama 5dhaan hundeessine ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nu dhibee koronaa sana akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kana wal qabatee rakkoo jiru kana solve godhu software develop godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu learning management systemidha. Akkuma beektu yoo sammanni barumsaa hin jiru ture sistemni keenya sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka walii baratan kan godhudha. Itti aanee EE office kan jedhamu ofiisiidhaan gargaaraa waan cufameef manaas akka godhan mana isaa taa'anii kan biraa immoo suuqonni garaagaraa illee waan hin jirreef online shopping platformii develop goonee hanga amma hojiirra jira. Express jedhama namni online akka waa walii bitatu dhaabbileen garaagaraa illee dhaabba software online shopping software delivery food delivery akka jedhu taxi booking kanneen nu bitachaa turan. Kana hundumaa jechuudha. Akkam ture hojiin isaa? Hojiin isaa baay'ee dansaa ture bu'aallee nu argamsiisee jira. Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun wal qabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhaachuu qabu jedha. Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dargaggoon keenyas osoo jalqaba biizines moodeelii isaa maarkeetii riisarchii isaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii bayyadu. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne karaa riil laayifii bahuudhaaf biizines moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizines moodeelii qabate abbootiin qabeenyaa illee irratti invest godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizines moodeeliidhaa biizines pilaanii maarkeetii riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'eedhaaf kalaqa ta'an jedheetiin yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaanii ofii qopheessuu hin dandeenye immoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniititti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenyaa hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya success ta'uu ni danda'a jedheetiin yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara 5 siidhee jira. Seektara 5 kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidha. Hojii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo beeksisuun ni yaadatama. Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa dhiyeenya kennaniin fulbaana kana keessa Itoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kanneen waggoota 5f filataman hojii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre guutummaa biyyattii keessatti hin geggeeffamne ture. Sababa rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabu hanqachuusaa akka ta'etu himame. Gama tokkoon yeroo biyyattii waraana keessa jirtutti gama kaaniin immoo bakkawwan filannoon ittiin gaggeeffamin yeroo jiran kanatti mootummaan hundeeffamu maal fakkaata ka jedhu irratti gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu miseensota paartii mootummaa ka paartii mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaatiif filataman dubbisee dirree dimokiraasii karoobii dabree irratti dhiyeessinee turre kunooti. Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan 5 dhufaniif kan filataman jiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filataman jiran fooyyee qabaatu jedheen adda jedhu. Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirraa gara
paartii badhaadhinaatti jijjiirame ture anjaa irra wayyaa qabaachaa ture biyyas bulchaa waan jiruuf caasaansaa amma gaditti babal'atee jira qophii gahaas godhe Takkaaniin warri isaa hojii dorgoman qophii hagasiin qaban turanii keessattuu immoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhibbaadhuma ture isaan alatti filmaanni biraa baay'een ture. Kanarraa kan ka'e paarlaamaan itti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti anjaa guddaa wanjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aynaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa kan abdadha. Dhaaba siyaasaa Izeemaarraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaayes mootummaa haaraa hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan. የሚጠበቀው ፓርላማ ከበፊቱ በጣም የተለየ ፓርላማ ይሆን ምክንያቱም የብልጽግና ፓርቲ ነው በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት akkas jedhu paarlaamaan eegamaa jiru isa kanaan duraarra baay'ee kan adda ta'e miti garuu isa akka kanaan duraa kan sagaleen tokkichi qofaan keessatti dhaga'amudha jedhee hin eegu sababni isaas namoota dhiyaatan yommuu ilaalu yaada fooyya'aatu dhiyaata jedheen eega. አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም አልጠበቅም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች ዋጅረ ሙሚቻ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለ ደጋጊና ስርነ ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳን ቦጋመሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርነ ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒ ኢጃረ ጀዴን አመነ ጀዱ manni maree haaraa fulbaana 24 hundeeffamu kun Itoophiyaadhaaf abdii qaanqee bilisummaa qaanqee walqixxummaa fidee kan dhufu rakkoo siyaasaa rakkoo dinagdee rakkoo hawaasummaa mudachaa ture karaa tasgabbii qabuun mootummaan cimaan hundaa'ee rakkoo mudachaa jiru uummataa wajjin ta'ee mari'atee hiikuudhaaf kan carraan itti uumamu. Mootummaan haaraan hundaa'u kun murtoon inni murteessu bakkeewwan filannoon ittiin gaggeeffametti murtoowwan murtaa'an fudhatama qabaachuu dhiisuu waan malaniif rakkoo biyyattiin keessa jirtuuf furmaata fiduu dhiisuu mala kan jedhan immoo obbo Urgeessaa Dheeressaa hayyuu siyaasaati. Namoonni baay'een akkaataatti dhibamanii yookaan haala mijataa dhabuudhaan siyaasa keessaa filannoo keessaa baasan bakka jiru kan keessatti namoonni yaada addaa qaban ilaalcha addaa qaban paarlaamicha keessatti hanga haala gahaa ta'een hirmaannetti dhimmuma paartiin murteessota ammas gara paarlaamaatti dhufee qaama mootummaa ta'a yookaan murtee mootummaa ta'ee itti fudhata akkasii carraa bal'aa waan qabaatuu fi waan addaa mootummaa duraanii irraa adda isa godhu baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a. Shakkii jedhuun qaba. Manni marii kanaan dura ture kallattiinis ta'e alkallattiin qaama hojii raawwachiiftuun oofamuun qeeqni irratti ka'aa tureera. Isa ammaa kanarraa maaltu eegama jedhamanii gaafatamaniif Dr. Diimaan Oggoo akkas jedhu. Amma paarlaamaatti aanu keessatti kan hin abdadhu to'annoo qaama hojii geggeessuutti qaamni seera baasuu qabu hin jabeessa jedhee kan abdadha. Fuula duratti garuu wanni kun dhawaataan jijjiirama malee yeroo tokkotti jijjiiramuu hin danda'u. Fuula duratti wanni kun kan wayyaa'uu danda'u yoo mootummaa fi paartiin adda bahan adda daangaan mootummaa paartii gidduu yoo hin jiraatin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhee sanaan yaada. Dr. Biqilaa Hurrisaas itti dabaluun wanti kanaan dura ture sun mootummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu. Paarlaamaa amma fulbaanaa kaasee hundaa'u keessatti kun daran cimee hojimaataan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura gabana CPLS keessa ture sana keessaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu wal qorachuu wal sirreessuu fi madaalli uummata kanaaf haala fayyaduu danda'u eegsisuu irratti gabana paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlaamaa
cimaa qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u to'achuu danda'u even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannellee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana. Paartiileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dr. Awwaqeenis dhimma kanarratti dhaabni isaanii ኢዜማን rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu. ሀገሪቷ አሁን አደጋ ውስጥ የገባችው በዚህ ህገ መንግስት አማካይነትና ህገ መንግስቱ biyyittiin amma rakkoo keessa seentee kan jirtu sababa heera kanaan paartiin ኢዜማ heerri mootummaa kun fooyya'uu qaba jedhee amana yaaduma kanas paarlaamaa keessatti kaasa guutummaa guutuutti jijjiirraan heeraa jiraachuu baatus fooyya'insi hanga tokko ni jiraata. dhimma kanarratti Dr. Diimaan akkas jechuun deebisu. Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaan heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa'u yookiin jijjiiramu lafa kaa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii manifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas ga'u qabaatu yaadu garuu an akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessa wanni wayyaa'uu qabu wanni jijjiiramuu qabu kun baay'eedha. Akka paartiileen gariin jedhanitti garuu heera sana miti nama walitti buusisaa jiru. Rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru. Rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatiin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa. Kanneen hiikaa argachuudhaaf walumaa galaa marii biyyaa barbaachisaa. Akka Dr. Biqilaan jedhanitti immoo dhaabni isaanii dhaabni badhaadhina dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu. Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba. Gatiin qabu. Keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef halkanuma tokkotti gatamuu qabu jedhu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu. Yoo jechi tokkollee tuqamte ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu. Heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf, nagaa keenyaaf, tasgabbii keenyaaf, badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa fooyya'uu hin danda'a jechaadha. Inni kun xumuruu danda'a, xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laalaa heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlamaa hundaa'u kanaa hin ta'a jechaadha. Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirturraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamuraarra jirti jedhan jiru. Gama kaanisamaa turan. Qophii kanarratti tiyaatirawwan seena qabeeyyiin hedduun isaanii kan dhiyaataa turan yoo ta'u, tiyaatirawwan afaan Oromoos kan agarsiisaman ta'uu waldaan tiyaatiraaf fiilmii Oromoo beeksisee jira. Hoogganaan waldichaa Artist Mul'ataa Shannee akka jedhutti agarsiisni tiyaatiraa sun kibxata dabre kan xumurame yoo ta'u, tiyaatirawwan Oromoo fuulduratti baasuudhaaf agarsiisni sun carraa guddaa ta'uusaa dubbate. Tiyaatirri afaan Oromoo ammallee bakka itti agarsiisamu gahaa hin qabu kan jedhe Mul'ataan. Mootummaa biraas deeggarsa gahaa akka argataa hin jirre eere. Biiroon Aadaa fi Turizimii garuu dhimma kanaaf kafala barbaadaa jiru ta'uu dubbata. Galmoo Daawit kibxata dabre kana akkanatti gabaasee ture. Tiyaatirri barawaa erga Itoophiyaa keessatti agarsiifamu jalqabee gana 100 guuteeraa jedha seenaan jiru. Jidduu kana gareen Sina Tiyaatir jedhamu qophii waa'ee seenaa tiyaatira Itoophiyaa dhiyeessaa jira jedha. Artiist Mul'ataa Shannee hoogganaa waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo. Qophiin kun garee Sina Tiyaatir jedhamu tokkotu erga tiyaatirri ammayyaa biyya kana erga jalqabee waggaa 100 guuteera jedhanii tiyaatirri biyya keessatti walakkeessa bara yaadii kana keessaa dadhabaa dhufeera waan ta'eef asumaanis dadammaqiinsaaf hin ta'a. Achumaanis waggaa 100ffaa keenya siin kabajnaa jedhame yaadni kun isaan biraa burqee sana booda yaada kana fuudhanii gara waldaa ogeessota tiyaatira Itoophiyaatti geessanii gareen lamaan kun waliin qindaa'anii sochii jalqaban biyya keessatti jechuudha. Afaan Oromootiin tiyaatirri erga jalqabee akka odeeffannoon fi qorannoon beektonni tokko jedhanitti waggaa 100 darbaadha kan jedhamu tiyaatirri ammayyaa afaan Oromooti. Onesmoos Nafiifaa Amooraaliti Pilee kana hojjechaa turanii
achirraa kaasee tiyaatirri afaan Oromoo dhufee Maammoo Mazammarfaa 1957 fakkaata. Isaanis akkasitti barreessanii Hayilee Fidaafaas immoo akka faranjitti 1964tti tiyaatira afaan Oromootiin barreeffame. Inumaayyuu inni tiyaatirri kun qubee afaan Oromootiin barreeffame. Isaan kun yeroo seenaa waggaa dhibbaa kana keessatti nutis hirmaannaa gahee qabnaa kan jedhuun nutis qooda fudhachuudhaaf keessatti hirmaannee jechuudha. Agarsiisni qophichaa amma galmawwan tiyaatiraa Finfinnee jiran mara keessatti gaggeeffamaa jiraachuu eere. Kana keessattis tiyaatiroonni Oromoo 3 agarsiisa kana irratti dhiyaachuu dubbata mul'ataan. Yeroo gabaabaa keessatti kan qopheessinee dhiyeessine tokko Ilma Galmaa jedhama. Ilma Galmaa waldaa Finfinnee Tiyaatir jedhamuu fi Yuunivarsiitii Amboo wajjin hin taane qopheessine. Ilma Galmaa kun seenaa kuushootaa barreeffamoota Saggaayee Gabramadan barreessee waa'ee mootii Abbaay Gamaa, waa'ee Meeroo'ee, waa'ee Faroonotaa, waa'ee seenaa Kush durii, seenaa Ateetee fi Yaasesee Abbaa Gadaa wajjin wal qabsiisee barreesse. Isaan kanaa akka kaasuu danda'utti gooneet waltajjii irratti kan bahee jechuudha. Inni kun lammaffaan seenaa Abbaa Jifaar lammaffoo jedhu Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaa irraa dhufanii agarsiisanii. Inni kun tiyaatira Godoo Xiiqii jedhamu. Fitsuun Zagayyee ogeessa tiyaatiraati. Tiyaatira Ilma Galmaa kan hojii Looreet Tsaggaayee irratti xiyyeeffatu irratti kan qophaa'e ilaalchisee akkas jedha. Inni yommuu tiyaatira kana qopheessinu Oromoo Fiilmii Tiyaatira Asooseeshin, Finfinnee Tiyaatira Piroojeektii fi Looreet Tsaggaayee Gabramadan Kalcharal Seentar Amboo Yuunivarsiitii waliin ta'uun piroodiis goone. Ka'umsi inni guddaan isaa pooyitii yookaan walaloo Looreet Tsaggaayee Gabramadan Abbaa Gadaa kan jedhu pooyitii sana yookaan immoo walaloo sana gara tiyaatira afaan Oromootti jijjiirre. Uummata Oromoo irratti ilma galmaa jechuun ilma safuun, duudhaan, seenaan, kaayyoon, galmaan dhalatee kan uummataaf dhalatee kan uummataaf jiraatu kan jedhu san agarsiisuudhumaa fi gara tiyaatiriitti tola goone. Kana jidduu karaktariin Poorturee goone Oromiyaa bakka buufne Abbaa Gadaa Ateetee dabalannee walumaa galatti sabjektii mataa isaa kan fakkaata. Erga agarsiisa kana irratti diraamaa kana agarsiistaniin booda yaadni namaa akkam ture? Dhugaa